Fagoof dhiyoodha raadiyoo, marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffattoonni keenya nagaan keenya bakka dubbataa jirru asinaa dhaqqabottamuulan guyyaan har'aa kibxata waxabajjii 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaafamaa ture. Kana irratti ministeerri ittisaa Itoophiyaa irraa Meejor Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisneera. Haji Adam Saaddoo siidaan isaanii ijaaramee dhiyeenya kana gobbaatti eebbifamee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti deebina. Filannoo biyyoolessaa kaleessa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaanis gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiisariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti isin dabarsa. Akkasumas ulga kan qabnu kunoo boordi filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa filannoo marsaa ja'affaa Oromiyaa keessatti daandeffamee xumurameera jedhan konkolaachisaa ambulaansii hidhattootaan ajjeefamuu fi naannoo keessatti mudatan irraan rakkoo nageenyaa malee xumurame jedhanii jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa obbo Raggaasaa Galataa filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa sadarkaa Oromiyaatti kaleessa bifa naga qabeessaan jalqabamee xumuramee jedhan rakkoolee nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanolee tokko tokko keessatti akka jiran himaman ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennaniif gaafannee adeemsi filannichaa nagaan xumurameera haa jedhan iyyuu malee obbo Raggaasaan odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane. Haa ta'u malee godina Shawaa Lixaatti hoogganaan poolisii godinichaa Koomaandar Adaree Tolaa kaleessa yeroo filannoon geggeeffamaa turetti aanaa Dirreen Cinnii keessatti konkolaachisaan ambulaansii tokkoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanichaa irratti dhukaasni banamee ture jedhan. Konkolaachisaan ambulaansii yeroo lubbuun isaa darbu itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsaa garuu yeroo ammaa kana madaa'ee wal'aansarra jiraa jedhan. Kan waajjirri boordii filannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii naannoo filannoo noonnoo keessatti namootni 3 hidhattootaan ajjeefamaniiru jedhan ilaalchises yaaddoowwan nageenyaa aanolee kanneen biroo keessatti ka'anii wal qabatee yeroo deebii kennanitti rakkooleen nageenyaa darbanii turanii jiru. Garuu qaamni nageenyaa rakkoolee nageenyaa sana furuudhaan filannoon akka nagaatiin adeemsifamu godheeraa jedhan. Wayita filannoon kun adeemsifamutti qaamoleen nageenyaa eegumsarra turan muraasni wareegama kaffalaniiru haa jedhan malee hubaatii qaamolee nageenyaarra ga'e ilaalchisee namootni muraasni madaa'anii hospitaalatti yaaliirra jiru. Gara fuulduraatti kan qulqullaa'u jechuun darbee ifatti wanta dubbatan hin qaban. Koomaandar Adareen bu'aan filannoo ganama akka hin maxxanfamne taajjabeen jira. Waaree kana boodas akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 11tti buufataalee filannoo muraasa keessatti qabxiin filannoo maxxanfamee jira. Buufataalee filannoo hedduu irratti garuu qabxiin filannoo kaleessa taasifamee maxxanfamne. Akka godina Shawaa Lixaatti iddoo hedduutti paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa yeroo dorgomu naannoo filannoo tokko irratti garuu paartileen morkattootaa 2 kaadhimamtoota 3 dhiyeessan akka dorgomaa jiran waajjira boordii filannoo godina Shawaa Lixaa irraa hubachuun danda'amee jira. Ganamarraa jalqabee tajaajilli geejjibaa baajaajii fi tajaajilootni manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas waajjiraaleen mootummaa tajaajilootni kanneen biroos jalqabamuu isaanii taajjabuu danda'een jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Filannoo miseensota paarlaamaaf sagalee kennuuf kaleessa namoonni eegaa turan yeroo itti wiirtuleen filannoo cufaman sa'aatii yaadameen booda sa'a 4 tureera. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Maardook Finfinneerraa akka gabaastetti naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sagalee kennuun boodatti harkifate yookaan qaruma sagaleen hin kennamne. Sa'aatilee 12f sagaleen erga kennamee booda innaa wiirtuleen filannoo cufamanitti namoonni hedduun toora galanii turan. Filannoonis nagaadhaan geggeessame jechuudhaan hojjettoonni filannoo beeksisaniiru. Uummati hedduun eegaa waan turaniif sagalee kennuun illee sa'aatiileedhaaf dheerateera. Qindeessitoonni filannoo akka jedhanitti rakkooleen loojistikaa kan akka hojjettoonni wiirtuu filannootti argamuu dhabuuf kaardiin sagalee itti kennan dhabamuu fi haalli qilleensaa rakkoo uumee jira. Waajjira paartii Izeemaarraa hoogganoonni paartichaa akka jedhanitti sagalee waliin dha'uu 200 kaardiin filannoo dhabamuu qabee hanga taajabdoonni wiirtulee filannoo turan doorsifamanitti dhageenyeerra jedhan. Haa ta'u malee walumaa gala filannoon sun seena qabeessaaf gara mootummaan dimokiraatawaa hundeeffamuutti kageessu ta'uu obbo Yeeshwaasaa Saffaa dubbataniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraay bakka humnoonni mootummaa federaalaa baatilee 7 oliif lola keessatti geggeessan keessatti filannoon hin geggeeffamne.
Naannolee kabiroo hedduunis sababa yaaddoo nageenyaa hanga tokkoof sababa kaardiin filannoo dhabamaniif filannoon hanga baatii fulbaana dhuftutti hin geggeessamu. Taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa kanneen meeshaaleen isaan gargaaraman biyyatti akka hin seenne dhorkamee booda taajjabdummaarraa hafanii jiru. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ja'affaa kaleessa geggeeffameen magaalaalee naannoo sanaa keessatti nagaan xumuramuusaa Koomishinarri naannoo Amaaraa Takollaa Ayfokkiruu ibsanii uummata nagaa jaallatu jedhaniif qaamotii nagaa eegsisan galateeffataniiru. Akkuma kanaan adeemsa filannoo kaleessaan yakkawwan xixiqqoon kan raawwataman yoo ta'u battala to'annaa jala ooluu isaanii Koomishinar Takollaan ibsaniiru. Akka koomishinichi jedhanitti Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shankoraa keessatti namni tokko naannoo sagaleen itti kennamutti waraqaa bittimsuudhaan dadammaqiinsa utuu kennuu to'annaa jala oolfamee qorannaan geggeessamee adeemsi seeraa mana murtii aanaa Minjaariin dhaddacha battala taa'een geggeeffamee qarshii 8,000 adabitti muramee jira jedhan. Haaluma wal fakkaatuun Goojjam dhiyaa godina Jaabii Xahinaan wiirtuu filannoo ganda 16 bulchaa akka ta'an guyyaa kaleessaa saanduqa kaardii filannoo baatee ture hatuudhaan boolla bishaanii keessa kadhokse yoo ta'u humnoonni nagaa eegsisan hordoffii taasisaniin meeshaan sun utuu miidhamin argamuusaaf shakkamaan sunis to'annaa jala oolee dhimmisaa qulqulleeffamaa jira jedhameera. Gondar Kaabaa aanaa Dabaat bakka addaa Ajjiree Jaanoraa jedhamutti guyyaa kaleessaa namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin gara wiirtuu filannoo dhaquudhaan humnoonni nagaa eegdotaa hidhannoo akka hiikkatan ajajanii rasaasa dhukaasaniin miseensi poolisii tokko yoo du'u kaan immoo madaa'uu koomishinichi ibsaniiru. Kaleessa gara galgalaa kan xumurame adeemsi sagalee kennuutiin halkan guutuu sagaleen lakkaawamaa bule. Wiirtuuleen sagalee lakkaa'uun keessatti xumurames bahii filannoo kan yeroo fi ifa taasisuu isaaniif uummanni sagalee kennes wiirtuu filannootti argamanii bahii sana ilaalaa kan turan ta'uu argeeraa jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaasteetti. Bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti filannoon biyyoolessaa ja'affaan nagaan xumuramuusaa boordiin filannoo damee Dirree Dhawaa beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa kan hin mudanne ta'ullee poolisiin bulchiinsichaa beeksiseera. Bulchiinsa Dirree Dhawaaf filannoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kan mana maree bulchiinsaa nagaan xumuramu itti gaafatamaan boordii filannoo kan damee Dirree Dhawaa obbo Ziyaad Yaasin beeksisaniiru. Obbo Ziyaad ibsa kennaniin raabsiin kaardii filannoo rakkoo murtaa'aa uumerraan kan hafe gufuun hagas jedhamu hin mudannee jedhan. Wiirtuu filannoo Kotarni jedhamu keessatti garuu kaardiin filannoo ganda kabiroo achi dhufuusaan kan ka'e wiirtuu filannoo sana keessatti filannoon kan hin geggeeffamne ta'uusaaf murtiin boordii filannoo eegamaa akka jiru beeksisaniiru. Kaleessa raadiyoon sagalee Ameerikaa akka dubbise hoogganoonni paartilee Izeemaa, Tokkummaaf Walabummaa, Abiniif paartii innaa filannoo uummata sagalee kennuuf ibsa kennamu irratti kanneen dubbatan raawwachiistonni filannoo ibsa paartii biyya bulchuuf baabsu kennuu isaanii boordii filannoof himanii kadhaabsisan ta'uu dubbatan. Akkasumas jiraattonni hin galmaa'in sagalee kennuuf utuu yaalanii akka hin filanne taasifamuun ka ture yoo ta'u obbo Ziyaad garuu komeen paartilee morkattootaa biraa dhiyaate hin jiru jedhan. Koomishinarri koomishina poolisii Dirree Dhawaa Alamuu Magraa filannoon sun rakkoo nageenya tokko malee akka xumurameef kumaandi poostiif humnootii nageenyaa malee dargaggoota Dirree Dhawaa adda baasanii galateeffataniiru. Kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa Ahmad Mahammad Buhii kan jabanaaf naamusa kan qabu jechuun jiraattota Dirree Dhawaa galateeffataniiru. Wiirtulee filannoo 265 fi naannolee filannoo 47 Dirree Dhawaa keessa kan jiru yoo ta'u paartii biyya bulchuu dabalatee paartileen siyaasaa 10 filannoof dorgomaniiru. Bahiin filannoo kan yeroo maxxanfame uummati ilaalaa ture jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaan gaggeessite kanneen sagalee kennan walaba ta'anii kan gaggeessan ta'uu gareen taajjabdoota filannoo kan humna eeggataa Afrikaa ba'aa beeksisee jira. Gareen taajjabdootaa kun filannoo kan ilaaleen gabaasa dursaa baaseen wiirtulee filannoo harka caalaa keessatti deemsi filannoo haala tasgabbaa'aan gaggeeffame jedhe. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi. Humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa garee taajjabdootaa miseensota 28 of keessaa qabu filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa Itoophiyaan gaggeessiteef kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti raabsuusaa ibseera. Gareen taajjabdootaa kun naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneef magaalaa Dirree Dhawaarra
naanna'uudhaan filannoo kana ilaaluu isaanii dhaabbatichi ibsee jira. Dursaan garee kanaa Ambaasaadder Abdullahi Oled Alii akka ibsanitti bakka gareen taajjabduu humna eeggataa kan gaanfa Afrikaa socho'anii buufataalee filannoo ilaalanitti uummanni karaa nagaa fi tasgabbaa'aan sagalee isaa kenneera. The ECF mission observed that voting was generally conducted in a calm and a peaceful atmosphere. Bakkeewwan itti taajjabdoota isaa ergee taajjabetti buufataalee filannoo hedduu fi kutaalee biyyattii hedduu keessatti haalli filannoo ho'aa ta'uu mirkaneeffatee jira. Buufataalee naannolee filannoo hedduu keessattis qaama miidhamtoota kanneen humna hin qabnee fi humnoota nagaa eegumsaatiif yeroo dursi kennamu taajjabneerra. Ambaasaadder Abdullaahin itti dabaluudhaan akka ibsanitti humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa kun garee 12 naannolee 5 fi bulchiinsota magaalaa 2tti erguun buufanni filannoo yeroo banamu yeroo sagaleen kennamu eegaluu fi yeroo sa'aatiin xumuramee cufametti akkasumas yeroo sagaleen lakkaa'ame ilaalaniiru jedhan. Akka ibsa garee kanaatti buufataalee filannoo keessatti hirmaannaan dubartootaa bal'inaan mul'ateera. Filannoo irratti hirmaachuunis ta'e taajjabdummaadhaan. Gareen kun itti dabaluudhaan buufataalee filannootti pirootokoolii COVID-19 irratti hanqinoonni mul'ataniiru jedhe. Garuu filannoon marsaa ja'affaa kun uummanni bilisaan kan sagalee isaa kenne karaa nagaadhaanis gaggeeffameera jechuun ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kana irratti gama waraana Itoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministirii ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejor Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Hezer Mardak qaamaan Tigraayitti argamtee miidhamtoota waliin haasawaa taasisuun kadhiyeenya kana dubbatte deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa. Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lola kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan United States dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA'tti himanitti amma ammaatti namoonni 1408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Hezer Mardok hospitaala Aydar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra ga'e gabaastee turte. Their stories were harrowing and oddly dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra ga'e wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii wal fakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedan jette Hezer Mardok. Yakki sun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejor Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'e hoo tarkaanfiin fudhatame jira? Jeneraal Baacaan deebii qabu. Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbifamaa jechuudha.
waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee murtiitti dhiyaatanii jechuudha. Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira. Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman baranii lakkoofsanis maqaadhaan qaba kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan murtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Piroosesiirra jira. Eeguma loltiin namaa jalqabame asiigaa kan amma namni kun hunduu hidhameera jettan. Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee waraanni Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeeduudhaan takkaa maqaan isaan kaan bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piishippingii Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Moqodishoo jirra bakka hundatti deemnee takkaa maqaan waraana Itoophiyaadhaa reeffii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qasinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10tiif qorannuma akkasiitirra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitirratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisiisee nudhaaf miti namni balleessuu danda'a gara fuulduraatti malee nuti waan kana dhaabnee jirra. Namoonni okkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezar Meerdookitti himaniiru. And we ask them how, of course, they know who is who, and they can. Akka eenyuun ta'ee akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu Maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan 1000 lakkaawamanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii Jeneraal Baacaan Uniformiin keenya bakka baay'ee jira maaliif waraana keenya sameerii kan jedhu kana uniformii keenya fudhatanii bittinneessanii jiru bakka hunda kun uniformii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu uniformii keenya san malee eenyu jedhaniiti miti kan laalan. Baanee VOAdhaaf dabarsu kan Maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviiliin gudeeda jiraayii jedhanii gaafatan narsii tan. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajoritiin waraana Itoophiyaati jedhu. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeedamuu yoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli Maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isi akkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala sana hin gaafanne. Jeneraal Kinduu jedhama. Jeneraala sana hin gaafanne. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhe yoo jiraate akkas godhu. Nuti ajjecha haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya. Karaa biraatiin komeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuu hin ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutuyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sila dubbattani narsoonni isin sila kaastanii gaazexeessota biraattis kan jarri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaaf aangoo qabdu isin reeli waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume? Kana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kana Eertiraatis namni kana balleesse hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kun kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatan yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadhaa keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaat hojjetee qopheesse. Kana waan ta'eef talli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee abaluu isaan beeyi. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuu. Gurra tokkoon dhagaan jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti yakkamu kun warri hooggantan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u. Kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii
kanuma haasa'u. Agarraatitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra immoo kaawuntar nu gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jirra keenya. Waraanni keenya achi hooggantoonni achi jiran everybody hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jedhanii haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejor Jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennanidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Godina Baalee aanaa Gobbaatti kadhalatan Adam Saaddoo Sheekaa umrii dargaggummaa utuu ga'iin mirgi saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni maccaaftuu lamaa hidhaman ka qabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa Gobbaatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabuus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa nu gabaase kuno. Baalee Gobbaatti bara 1877 kadhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musaa Adam Saaddoo ilmi isaanii. Qanani'aa turan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kan bakka maraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jedhasittu akka arjummaan osoo waan mul'attu taatee suni Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaa. Wantoota kana Haaji Adam dhugaa akka dubbantaa tajaajilamalee arja akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan. Obbo Musaan abbaan isaanii Haaji Adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haaji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu. Kitaaba seenaa Haaji Adam Saaddoo ka barreessan Obbo Musaan. Haaji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haaji Adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun. Mormachuu turan Haaji Adam. Aadaa dur uummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaarsichaa kun ka qoratamu ta'e Yoozzafarist nama jalqabaatii jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii. Dr. Birraatuu Qananii Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaati. Haaji Adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti gahee cimaa nama qabu ture jedhu. Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan Haaji Adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walunnatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha. Kana malees Haaji Adam falmattoota mirga Oromoo ka giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu, Alamuu Qixxeessaa fi Kaanduuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Musaan. Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman. Akka Maammoo Mazammil, akka Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa waggaa sanii Jeneraal Taaddasaanuu qabsoo keessa seenne. Inni gizee san saraawitii barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin ture. Namni kana immoo isaan itti wal qunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf Amboo keessatti akka warra seenee boojaa Salaalee keessa akka Bokonnin Wasanuu namoota kanaan wal beekuu turan ijaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii Baalee bu'anii
jaarmaa baay'ee ijaaran. Miseensi Maccaaf Tuulamni qabu irra guddaan Baalee keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhataniitiin dhufan gabaasa achii fudhataniitiin dhufan dura ta'anii Maccaaf Tuulamaa akka jarraatitti Jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa dura. Eessani manneedhaatitti walitti dhufan. Jeneraal Taaddasaa, Alamuu Qixxeessaa, Mokonnin Wasanuu, Zawugee Bojaa, Seenee Bojaa, Kabbadee Buzineesh. Kun martisaatu manneedhaatitti walitti dhufan. Lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirigiti ani fooqii bareedatti ijaaran sana agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. Bakki Maammoo Mazamuun illee itti fannifame achi. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture. Hajji Aadam Saaddoo falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa Maccaaf Tuulamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa kafidaa turan. Tikni mootummaa yeroosii waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alaska waan kana quba hin qabne Hajji Aadam Saaddoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii. Waan garaan obaate garaatti deeffanne kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota Baalee irraa xalayaa inni fideeti Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaaf Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni Jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana Jeneraal Taaddasaa ture bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana Jeneraal Taaddasaatti bilbilee Hajji Aadam Saaddooti ergaa fideen dhufee jennaan humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa'ennaan itti manna naannoo immigireeshinii ammaa kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii argannee jedheetti ol himuudhaaf biirootti roonni seenu ajajabummaa amma kanatti fincaantu na qabeedhe warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buuse fuudhanii arguudheet alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe jaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene na ragaa balleessuu baheedhanii gaafa cabsanii itti seenanii jaarsi alalchatee fixeera. Waan garaan obaate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fidee jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbatee jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara Baaleetti deebi'ee manni murtii godina Baaleedha. Kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaffii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaami isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture. Nami kana mirkaneessu immoo hin bade. Gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniit utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqiinaatii gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha. Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Hajji Aadam ganna 3 akka hidhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Hajji Aadam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafi Tolosaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii magaalaa Goobbaati. Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame. Qarshii miliyoona 4.9 almost miliyoona 5. Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf? Siidaan kun waggaa tokko xumuramee waggaa tokkotti fudhatee akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbee naannoo Xabajjii keessa ture. Akka carraa ta'ee torban tokko duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'ee eebbarraa darbisnee waggaa eeyinee eebbisiisnee jechuudha. Malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumurame. Baruma san keessatti hojjetamee xumurame piroojeektii bara 2012 keessatti. Obbo Shannaafiin Baalee gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaan Waaqoo Guutuu qarshii miliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaleetti kan argamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adam Saaddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104tti addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsaa irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ